السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أمتا قالي جرتني فيا قبدني إندين ناتشو سلام ناتشو اللاتشو متينا الانجدي عند لما دي زاري دمو بروكي نابيني عندلاي هفتشنا في الصمي عندلاي واي أسب بميل نو من تاسبالج أنا بقال لا يوم على بالي نجار مخان إن ده تادر قبت كذي بفيتهم خساونا برا وهايمي ما أنت سلال لنا نجي متأجو ويو بتشاون بتاكبر الزاجا ما نم يتقام يلم بروكم من الزاينة نجار فتر بيتهم نبرة أني بس ساعات سلطة ما منو إن ده جنا رمو وقت شيء سمعتا شراش هايميني زمتا هوسبيتال لاي دنقات نورا እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው። ለምንድነው ሃይሜና ልጅቱ ብሩኬ አንድ ላይ ታገናኛለ? አንተ ምንድነው አላማኬ? ብዙ ሰው እየደወለብኝ ነው። ብዙ ሰው ቴክስት የላኩኝ ነው። ምንድነው አላማኬ ብሏል ሀፍትሽ ዛሬ ብሩኬን ፈጹሜ ማለት ነው። ፈጹሜ ደግሞ እሷ በቃ መጽፎ ነገር እንዳታስብ ብዬ ነው አለ ፍጹሜ። እዚህ ላይ አንተ እዚህ ላይ ምንድነው መጥፎ ነገር የምትመኝ እሷ ለብሩኬ ማለት ነው። አሳሰራለሁ አለች። ትሰሪያ ወንድ ልጅ ነው። ምን ሆናችሁ ነው? ምን ነው እስር ቤት ትፈራላችሁ ወይስ ምንድነው? isaaf jetteeti ati burukeen inni hidhama jetteeti muntala jala laxallaxamta ati dogongora guddaa hojjette dhugaa rabbii fitsume waan sirraa hin bareenne hojjette ati garuu dhugaa rabbii hafti har'a otoo si kakkabaleera ta'eyyuu bareedaa ture. waan hojjette sirrii miti. namni qasitti hintini jechaa jira. gaafa isaan achitti wallolanis situ jara sadan eddeetti waame. eddee akimii eddeen kubsatee ciisu mana akimii keessatti situ waame. kaleessas immoo sumatu waame. waan jala wantati jala qoloqolamtuuf hin barre yafassume nama baay'ee sitti aaree jira. kanaafuu haftishillee baay'ee tokko lidatii kana intinii kana kan kabaju haimee ture. rakkatee hambu'aa bayii kaffalee burukee jiniin sadarkaa kanarra gaanii lamaanuu haimee fi burukeedha malee iyyuu hangashuu hin jiru. hiyyuun maaliif kana kabajuu barbaadde silaanshee han kabajuu haimeedha. halla fe'ee as geessises immoo haimeedha kan inni jedhe jechuudha. jimilaa mattaaftish asitti ፍጹሜን balleessitee jirta. balleessaa kee barai. balleessaan kee maayinni intala deebi'ee jireenya keessan keessa baheeru jettee deebistee gara burukeetti kan fide sidhaa jechuudha. otootiin tabaabbarree ta'ote ishiin jennete kun hundinuu ammallee lammaffaa deemamee bixibixii keessan galamuu jechuudha. lammaffaa immoo kaleessa fiddee akka barbaadde maftee keetii maalii keetii jetta jechuudha. fitsume waan ati hojjetu sirrii miti. garuu siif dura beekiitti dutaa turte. deebitee moo atu beekii ol taatee argamte ta'ee fi waa nama akkas go'ii siin jedhu jira yoo ta'e natti mii siin jedhe haftishuu jechuudha. waa si gorsee nama duubarra jiraate natti mii waa jira waa malee akkas hin taane beekii waan dogongore ifatama na gaafatee jira. ani nama wajjin wal loluun barbaadu. garuu immoo akkas gochuu kee baay'ee tokko gaddee jira jennaan. otoon ani dhiises karaa biraa burukeetii waamuu ishee nafu kan inni jedhe deebisee fi jechuudha. haftish immoo karaa keerraa karaa nama biraatu waamtee kabajjeetti ta'e naa wayyanaa fi ani isa maraxadha kan inni jedhe deebisee fi jechuudha. millaashee otoo ta'e haimee faatu kabaja. otoo ta'e immoo isheen abbaa barbaadde jiniin haa kabajju. burukees achirratti waamtee akka walitti dhufanii hin godhiini. haimee jiniinis immoo walitti fiddee akka isaan wal lolanii hin godhiini. harraan qabiitii irraa deebisitatii keerraa jedhee jira jechuudha.
ani xuru godheeranse garuu balleesseera akka ishee waa biraa itti yaadneefi jedha maa inni waa biraa itti yaadamu jennaan akka isheen kasas kissiin lubbuu namaa baasa seetanii moo namni wal kasasee wal hidhamee balleessaa isaa yoo ta'u qabaates inuma hidhamaa jechuudha balleessaa wanta hin qabne wanta raagaa hin qabne daqiiqaa arasaayitii daqiiqaan geessisan burukeetiin hambaasan otuma hidhamateeyyuu otuma waan hidhaa bira gaheeyyuu jechuudha. Kanafu sini sobdanii jala buustanii akkas gooti jettanii isheen ganama kaatee hayyuun isuma sin dubbattan hojjetti jechuudha. As baatanis miidiyaa irratti isheen akkas gooti yoo booroo akkas goote isheen akkas taate jetti isuma sin hojjetti sin afaan keessan sana sinumatti deebisti jechuudha. Isheen immoo deebistee afaan sin keessi jechuudha. Dura sin too aqacaacaa agarsiisaa jira. Milikkita gootanii fi akkasin kakaatu kan gochaa jiru sinuma miidiyaa irratti bahee jechuudha. Ammatti maal jette akka isheen kasasne akka isheen miinee fi xuruutiin qabatti jedhee maal jette ati lakka akka isheen isa wajjin jiraatuu fi burkeen ija hiitee fiddee amartii sana yuutti keessiste sidhaan bari dhugaa rabbi balleessaa guddaan si uguma sitti mee hafte sharra fudhadhu kanaa booda akkuma kanaan dura walitti iddeetti waamtee fidda taanaan wallahi fudhatta atillee taraa keessiin jedheera dhuguma sitti mee dhiisi. Sinin gashini keessa galtanii jireenya nama jechi goddeenya jechuun maal jechuudha dhugaa rabbii sinin marartu haymeen gizee tokko sinin marartu isa kaleessa argitanii takka argitanii beektanii engadde kana viidiyootiin argitanii jala laxamtanii ishee waggaa meeqa sinfaana bu'aa bayii baatee aarsaa kaffaltee hituubii keessan sinii bantee bakka sin geesse akkamiin attaa otuma burukee wajjin wal lolaniyyuu isaan jechuudha akkamiin sin immoo harka ishee deebitanii duuba ishee waan hin taane hojjettu sin nama kaleessa argitan wajjinii nama gaddisiisa ta'us sin waggaa ati waggaan taata ani ishee wajjiniini jechuudha burukee fayyimee waggaa 2 yoo ta'an ati gara waggaa tokkooti jechuudha dee dhuftee isaanitti dabalantee fitsume garuu immoo kana hojjechuu kee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii waan harkaa nyaatte deebitee nyaataa jirta ishee kaleessa argiteef laphee baattee sammuu haymee illee dheeguu dadhabdan xiqqoo tokko mee sammuu namaa illee dheegaa sammuu namaa eegaa sinitti fakkaata waan toshin irra jettanii garuu immoo waan toshitanii hin qabdanii jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaatii ofirraa deebaa dogongora keessan. Waamtanii walitti hin cannaqina. Burukee jiniin akka wal argitus hin godhina. Yoo dhugaatti gooddeenyummaa walirraa waliin guddataniitu yoo ta'e. Dhuguma haftish dhugaa ragaa jedhee siin haasa'e. Yoo waa sii goona jedhanii yoo jiraatan natti misiin jedhe dhuguma jedhe. Dhuguma wallaahi waa malee akkasin taatu maaltu xagaa si godhe isheetti ati. Nama gaddisiista. Tanse immoo gabiinii fi burukeen wal faanaan dhufanii har'a taraa isaanii jechuudha. Egaa asirratti biiniini anaa fi haymee kana anaa wal sin barsiisee kan inni jedhe jechuudha. Dhuguma isaa fi mubeetu wal barsiise gaafa duraa majammaraa jechuudha. Garuu immoo har'a maaliif akkas taama taragaagge'ii akkasin ta'ini jedhee burukeetiin gorsaa ture jechuudha biiniini ragaa jedhiitii akka deebitanii namoonni gurguddaan jidduu keessan galee kanan as takkaakkalu taanaan rakkina guddaadha yoo isheen jireenya koo keessaa bahi jetteeyyuu akkamiin ati jireenya walii irraa baatanii wal dhiistanii ati gammachuutiin jiraachuu dandeessaa jennaan hin danda'u jedhe isheenis siin jette malee gammachuutiin jiraachuu hin dandeessu kan inni jedhee jechuudha afaan siin jette malee isheenis gammaddee jiraachuu hin dandeessu kan inni jedhee jechuudha baay'ee tokko dhugaa rabbii nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuu fi maaliifi burukee yaalee dadhabee kana booda maaliin godhare abbaa sosodaatullee karaa abbaa yoo bira ga'ellee dubbiin hin dhiistii jennaan achittis hin diddee ani maal gochuu hin danda'a mircaa sheeddee ta'ee jedhee jennaani dhiisii intalallee wal arguu hin barbaadin intala sanas immoo gattaa'itee akka isheen jireenya kee keessaa baatu godhii kan inni jedhee biiniin illee jechuudha. Akkuma akkuma argitan egaa አርጋችሁ አትፈቱ ብለን እንደዚህ አርጋችሁ አትፈቱም ብሎ ቀለል ያለ ምክር ሊሰጥ ይችላል። አንተ ግን የሚከብድ ነገር ነው ሶ እኔ አሁን እየመከርኩት ሳይሆን እስኪ አድርገህ ሞክረው። ከኔ የሚጠበቀው እንግዲህ
ነገር የለም። ከዛ በላይ ምንም ላደርግ አልችልም። ገብቶሻል አይደል? ምንም ባልተፈጠረ ነገር ላይ የልጁ አባት ነኝ ብሎ መጣ። ብዙ ፋይል ይዞ መጣ። ግንኙነቶች እንዳላቸው ሜቢ አንተ እዚህ ሀገር ስላለ ልታውቅ ትችላለህ። አውቃለሁ፣ እኔ ብዙ ነገር አውቃለሁ። ብዙ ፋይል ይዞ መጣ ያለች፣ እሱንም አልቀበልም አለች። ገብቶሃል አይደል? ከዛ ምን ላድርግሽ? እኔ ውስጤን አቋም ልጅቷ እኮ ፍላጎቷ ምንድን ነው? እኔ እኮ ፍላጎቷ ግልጽ ቢሆንልኝ ለምን አይደለም እንደዚህ ቁጭ አድርገህ ለምን አታወራም? እንዴ ላውራት። አሁን ከዚህ በፊት አዲስ አበባ እያለሁ ችግሩን እንደፈጠረ ታውቃለህ። አዲስ አበባ እያለሁ በጣም ተበጣብጠናል በቴክስት እኔ ነኝ። ገብቶሃል አይደል? በቃ ቴክስት እየላከች ምናምን በጣም ተጣልተናል በሷ ምክንያት። ከዛ እዚህ የመጣሁበት ምክንያት አለ እና ትልቅ ምክንያት አለ። እዚህ የመጣሁበት ወሳኝ ትልቅ ምክንያት አለ እና akkuma argitanii ageessanii maalii fi jireenya keessan baxabaxaa jirti gattee maaf isheetillee akka isheen sinni sirraata ishee yaastu gootu jennaani maalin beeka filaagotii ishee kan isheen barbaaddu jechaa jira. Burukee isheen barbaaddu akkamii wallaaltaa isheen hin barbaaddu siinidha ifatti beektaa yoo dubbachuu dhiisteeyyuu jechuudha. Haimeen immoo ta'uu jettee diddee akkam godha abadan si wajjini ta'uu hin barbaadu jettee diddee ani immoo maal gochuu danda'a asirratti isheetu mirca maraxate kan inni jechaa jiru jechuudha. Asumarraani kabdaadha hin ulfaataa jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataa maaliif jenna xalaata ofiiti malee wadaa jamitti dhugaa dubbachuu fi jaalala kana fakkaatu akkuma qalliitti jarri sila argitu baaliidha natti fakkaata. Baalii kana keessa dur footoo waan illee akkaatatti jiran gadi gadhiisanii uummata gammachiisanii ganamaan gagadhiisu ture sila. Amma kun illee hin jiru. Egaa akkuma dingataa mana biiniitti dhufee jira Burukeen. Aftish illee sila dhufee akkasuma. Kana techitti utubiin warri sagal guyyaatti meeqa waraabam qorree jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jarri yoo hin jiraanne utubiin illee no ituun moqin jettu dhugaa dubbachuuf soba miti. Kun waanuma lafa qabatamaan jiru jechuudha. Kanaaf egaa akkuma inni jedhu maal gochuu hin danda'an dhufee astakakkaluuf hin dhufee tikstiitiin naagamsiiste jennaan dhufee astakakkala jedheen dhufee okadhee isheetiin lammaffaa akka nan jedhee argee waan argummoo viidiyoo nama biraa qarrasiiste isheen Haimeetti ergite kan kanaan ka'ee egaa dubbiin jabaatee baxabatamee dhufee asirra ga'ee amma immoo mucaanan keeti jettee abbaan mucaallee dhufee mucaanan kooti jedhu lakkee kan Burukee malee jette maal gochuu danda'a jechaa jira. Maal gochuu akka dandeessu of taatee ofirraatee achi fageessu dhugaatti gaafa mucaanan kee ta'e barame gaafa sana yoo barbaadde mucaa kee guddisachuuf waan seerri hojjedhu siin jedhee hojjetta birrii mucaa kee gargaaruu jechuudha. Kanaaf jechitti namoonni jaallanne jiniin giddiitiin ta'e siin jedhu hin jiru bura. Sammuu Haimee eeguun immoo yoo intalarraa sittedha. Haimeen akka garaarsii laaftuuf yoo ati intalarraa sittee yoo intala wajjin waliin argine yoo guyyuma guyyaatiin taa'ee nam tokko daawwalee intala wajjin si agarsiisa yoo ta'e goddanyoonni keessa ishee wajjin si agarsiisu yoo ta'e kana keessa jaalalli Haimeellee baay'eetti gadi kufaa si jalaa adeema dhugaa rabbii. Kanaaf maal gochuu qabda intalarraa amma gaafa isheen deessee dhugaan baramutti irraa sittee arguu dhiiste achirraa sittee taa'uu qabda jechuudha. Dhattee nam tokko si daawwalee argita guyyaatti argita taanaan ammallee sanuma Haimeen waan deebitu miti jechuudha. Kana beektaa atis jala murtee garuu immoo dogongoran hojjetiin goddanyoota kee warra zuuraa kee duuba jiru akka ishee wajjiniin waliin agarsiisne jettee itti dubbachuu dandeessatu. Akkuma hafti shar'a ammas xaqqaqaa Fitsumee ifaatti kenne kana atis kennuu dandeessa mirga qabda. Addeen barbaannetti argamii naman barbaannetti si waamanii si agarsiisu waan ati hin barbaanne sanarratti si iyyaachuu sin barbaachisu. Goddanyoota kee akkasitti ofirraa dhaabuu qabda. Isaan ammaan isaan akka Fitsumeen jedhetti ishee wajjiniin akka Burukeen ta'uu barbaadeera Fitsumeen amma hanumti har'a afaan isaa keessaa bayyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka isheen hin niineef ammallee intala tsabaayitii yoo baastan malee humnaan baasuu hin dandeessu. Kunoo kana Faatim argitanii afaan kaaniitii akka isheen humna jabaattu godhuu jechuudha.
dhugaa rabbi hiisisti maali haftishiin akkasee muggutaa jechuudha dhugaa dubbachuuf akkas jedhanii ofii isaanii hiisisti kasasti jedhanii dura murteessanii fi achii